galatoomee adeero kumara gaa beetee jaarragaatuun qooda hedduu qabdi hono taawwisollee irraa arginee tawwallaansallee irraa na ibsite jaarkumara ati akkamitti seete jechuun yemmuu karaa qabsoo kana haala barri keetillee xiqqashoo yoo dogoru baadde takka dargii hufuu dhihaate takka ammoo dargii hufee jalqaba addibisummaa Oromoodhaa gara hawaasatti makame barri keessanis gaa bara ilumaatu guddinaan dargaggeessii fi shamarran qabsootti makamanii mee bara sana akkamiin yaadatta haala akkam keessatti gara qabsoo Oromootti makamtee leenjii eessatti fudhattee lolli ati dura seentee hoo eessaa jaallan waliin turtanoo ka yaadattu. Bareeda gaaffii bareeddu na gaafatte barri na qabsootti seene 88 keessa akka Awuroopaatti 1988 keessa bara dargiiti. Dargii keessaan ijoollummaadhaan seene qabsoo akkamitti seentee yoo jettee na gaafattu taate naannoo teenya sanitti gaafa duraa dargiin safaraa biyya galcheeti uummataa fi waraana bilisummaa Oromoodhaa kana qarree gobeellee galchee raasaa maa wanti islaam qumbirraa hanga kuunoo gobeellee galchee jechuudha. Achitti waraanni karaa soomalee saniiniifis ijaaree ol deebi'ee akkuma ol deebi'een humni jabu wayyaan takka dhuftee naannoo teenya sanitti hariiroo jaanii hariiroo san weeraranii naannoo teenya sanitti hariiroo san weeraranii achi cabsanii dargiis achi mooraa dargiis achi buqqaasanii bishaan ijoollee dhaqan. Bishaan ijoollee sanis achitti lolatti godhanii achi cabsanii asiin kana goroo abboo sana deebi'anii safaraa tokkos nama uummataan keessaa yaadanii ibiddatti qabanii gaddeebi'an san irratti ammallee yaadadhaa sooma naba yeroon suni anaa gandii keenya akka jirutti cinaan tokko karaa Harargee lixaa san Gabiiba bakka jedhamtutti gaalaan kutee anammoo loon keessaan jira. Uumaan tiyyaas na bira hin jirtu. Ijoollee midhaa tokko qofaatu na bira jira gandaa wajji akkanumatti garaan garee jechuun qubannee jirra. Akkatti qubannee akkasitti osoo hin jirruutu waraanni bilisummaa Oromoodhaa kan achiin hora xullupheetiin beeka loon aadan danoo jedhanii kan kompiitichaa tokko fuudhanii deeman. Naannoo qaala yaajamtu adda cobii mi'aawatti na dhufan. Anaa ishaayii ol ka'ee iqaameenii salaatayyuu. Kana namni na dhufe rabbi taala dhamu gishuu jaarraa baroodaa boruu akkasuma elemoo waaree isaan kun hundinuu jiranii irrana mojoofaa tolchaa tokkofaa guddinaafaa ijoolleen tun achitti na dhufanii jarri kuni tuujii tokkofaadhaa tuujii hundaan beeti jaarraggaatuun jara kanaa. Aboo mucaa keenyaan jedhanii fuudhanii naan kutan. Achi na fuudhaniiti bakka guutuuyyan takka achi bullee nuti nam sadii nu fuudhanii jedhe tokkommoo halkan garaa na dhukkuba jeetuma jaraa jala halkan baafate. Ni yaane nam lamaan yaane guyyaa nuuf badee ni yaane haroo kurfaa jedhee dhufne humna buttaa 9 gaafa san ajajaan humna sanii jaal gaaddisaa roobaati achi haroo kurfaa sanirra nu dura bulee laga adeeditti kutee amma gaa humni muraasa tanammaan tana sayiliin tun sayiliin baroodaa barooti abbaan sayiliidhaati fuulanii nuun deemanii gurbaan tokkommaas haruma kurfaa tanatti jara harkaa fiigee bahe ana qofaa tafee jechuudha. Achiin itti fufne laga areer gabbuune bakka allayyaa koobanee jettu sanitti waraannichitti walitti dhufee achi bullee anis gaa akkanumatti wardiyaan narra dhaabbatteetuma na ejji kan hin banne bakka girroof na bulchanii daamaa tokko birahi rabbi taaraan inni sarran jiru akkasitti deemnee osuma deemnu gaammoo jobuune bakka hokkono jaan qumbii tana achitti humni 23ffaatii fi jaaba san akka humna san geggeessu jaal aanee sofaadha. Inni gaafa san aanee sowaareeti. Humna seellaffaa tanaas jaal gaaddisaadha. Humna buttaa tokkoffaa kana namni gaafa san deemuun ani gaafa san gaaddilas keessa nu badhu jaal daddafaa fa'aatu jira. Rabbi taaraan isaan hundinuu jiranii. Amma naagale addeessaa fi turee hulloo jira. Jara kun hundinuu jiranii addeessaa waaqootii fi turee hullooti. Humna kana hoogganu buttaa 24ffaa jedhanii yoggasan. Eegasii buttaa tokkoffatti jijjiiran. Ni yaane areer mojoon baanee mojoon mayyuu keessa baanee mayyuun golaa awwaaraadha. Jaarragaatuun faan bakka tana jiranii beekimmaa mooraa duubbee tana jiranii. Golaa awwaaraa tanatti nu barsiisanii kan nu barsiise amasiin mul'ataa. Jaal dammaisaan ijoollee ganda isaaniitii siin nu beekti amansiisee akkasuma hundaa'uu ni beekti
hundaa'uun gaazii amansiis jiraateen beeku jaaldamma isaan darguma san keessa wareegame achitti barannee qawwee nuu kennanii SS gaa qawwee gaafsanii qawwee qawwee ammayyaan jirtu qawwee SS kana fudhannee ani butaa 24 ramadanii laga butaaleen kun walitti dhufee 23 fi butaan 24 kun waliin laga gobeellee kana keessa bobbaanee akka bobbaanee ol gadhiifneen gola rakkoo keessa dhufnee rakkoo keessatti gola faaxee tan jabtu ammallee yaadadha gola faaxee sanitti rasaafni dura dhufa achitti lollee nutti ta'e achitti lola guddaa milishaa toora nama 60 kana irraa ajjeefnee qawwee toora qarshii qawwee 30 kana giroof tokko keessa jiru irraa hiikkannee asitti namni ni yaadadhu kan ammallee fuula kiyya duraan banne kan namni seenalleedhaaf dubbatee hin himne tokko maqallee irra hin baane kan dhohate namni abalu jeessan dubbanne namni butaa sailaa 23 keessaa namni waree gaafa san du'e boorri janiini jaarragaatuun ni beekti tokko mallee yaasaa janiini kan wareegame kan namni miseensa gumii sabaa kan achitti gaafa san biratti wareegame addee isaa waaqooti. Jaaladde isaa harka kiyyaaniin anaaf jecha saatumsaa irra jiru rabbi taaraan hundinuun jiranii fuunee boolla qonnee awwaallee achi baanee lolli guddaan ani dura itti lolatti seene lola sanii kan hin qawwee rakkoo bakka jamtu gola faaxettiin rasaasa duraa diinatti dhahee jechuudha ijoollummaa kiyyaan qawwee otomaatikii kaayetumaan rasaasa keessaa fixaan SS maaliif rasaasaan dha'uu fedhaa jechuudha lubbuu hin beeku ijoollummaa keessa akkasittiin mucaanaan jedha addoomaan tokko ni beekti qawwee dhiisinaan jedha rasaasa kanatti hin dhayini ani immoo rasaasaan dha'uu fedha malee waan diinagdeedhaatiif yookaan gartee ekonomii tana irraan beeku loluma kanaan fedhaa jechuudha akkasittiin lola duraa san godhee achirraa gad deebinee lola sanirraa gad deebinee bakka bishaan burqaa hora wanti hora dhiirii janiiti warra bakka takka jirti achi bullee mata ofirraa gaggeessinee ammallee ol deebinee laga kana keessa ol deebinee midhoo'ine jennee osoonuma jennu raaree kullandatti ammas milishaan dargiin nu dhufee achitti kanaas asii guysinee gaara qabsiifnee hirkata gara miidhagaa lolaattichi baanee gara miidhagaa kanattichi baanee daalattii tana bira qubannee teennee kun miidhagaa irraa nu dhufee fadis irraa gubbarraa miidhagaa dhufeeti kun fiiqirraa dhufee kun kuuseerraa gubbaan dhufee kun karaa gurawarraa dhufee asitti dargiin ammas lola nutti godhee asitti ammas namni jabaan namni maqaan dhahin asitti nurraa wareegame. Eenyu yoo kanaan jette mucaa tokko furbasis ni janii ni beekti jaarragaatuun illee naannoo teenyaati yooluma gammoojjii ani dhiyaatana. Mucaa tokko billoo janii ijatan qabu mucaan daa'ima xiqqashaadha. Akkasumatti nu biraa wareegame xiqqashaadha bargaa ijoollee waggaa 12 kana qabsumaan godhe jeddeeme achitti nu biraa wareegame ammallee gurbaa mucaa tokko kan eenyuun siin jaal tureen asitti nurraa wareegame turee hulloo. Lola kanatti jaal turee hulloo miseensa koree jidduuti asitti nurraa wareegame. Lolli kanarratti keessatti nurraa wareegame. Lolli ani itti godhaa ture akkasii jechuudha. Ibsaa duulaa maayaatis achitti nurraa wareegame. Akkasittiin namoota qabsoon itti ani akkasittiin qabsoo sanitti dabalamee qabsoo sana ammoo ani jaaladhee osoo hin ta'in gaafa san akka raafatti na fuudhanii akkuma raafaa sanittiin qabsoo sanitti ababee ijoolleen naa wajjin namoota irraa qabsoo sanatti hiriirtee addi bilisummaa Oromoo qabsoo tana barsiisee qabsoo godhaa turte isaan hin hafne jechuudha. Ana kadura deemeetu kun warra lubbuun jira akkasii qabsoo irratti wareegamanii dhumanii jechuudha. Kan obboleessa kiyya irraa qabee kana isumaa kana daadoo kana haboo hundi isaanii kana jeesoon seenaa fuulduratti yoo kan nu gaafattu taate siif maqaa dha'uu danda'a. Akkasitti wareegamanii ani qofaatu gaa kun warra lubbuudhaan akkasitti namni gaa qabsoo tana keessatti rasaafni bakka sadii moo kanatti firee lolatti firee keessatti sidduun alawaa ture. Har'a gaa kun akkasumatti rabbiin irraa nu hambisee jiraannee har'a seenaa jaallanii kan akkasitti dubbataa jirra. Takkanaatti siinjaa kan biraa bakka if duuba deebiitiin naannoo jaarragaatuun itti bara dargii san keessatti of duuba deebuu barbaade maali yoon jettee naannoo goygoo bakka jedhamtu goygoo ifirraa qabee hanga ulfaa naannoo isaanii ulfa yoo bakka jedhamtu gaamma malkaa bal'oo tana magaalaa Shaabarreetii gadi malee burqaa saawaatii gadi malee kumaandiboosiin bultii jechuudha. Bara lamaaf kumaandiboosiin goygoo kun hanga seelaa jaajootii gaditti rigaatatti namataa olii kana malee raasaan goygootuun bookeen jala saniin kumaandiboosiin bara lama bultee jechuudha.
maali yoo jedhe namni bakka san dhaabbatee goggowii fi malkaa bal'oo tana karaa ganda jaalagaatu kana kan tana jalloo lolaa tana miilaan dhaabbate rasaasaan dhaaba. Abaawudha. Kan goggoo keessa miilaan dhaabbate rasaasaan dhaaba. Kumaan diboosiin bultee jechuun jechiin goggooyduun baraa lama guutuu osoo namni keessan bahin shimbirroo takka keessan baatu jechuudha. Akkasi kumaan diboosiin turte boodarraa taniin si himu namoota reefu maqaa dhayyette san keessaa maqaa nama tokko si dha'uu barbaade jaalleechoo isiin jettu san biratti intalti takka Zainabaa Janiini Zainabaa Sa'i Janiini lola san keessatti lola rigaata keessa godhame bakka jaalleechoon itti wareegametti hawaasa keessatti akkasitti wareegamtee jechuudha. Zainabaa Sa'i Bakar Janiin nama nan beeku akkasitti qabsoon akkasitti uummata sanillee nyaataa turtee jechuudha bakka sanitti takkanaati wanni keessa turre kanaa jechuu kiyya gara saamnee nan gaafa san gola faateeti. Hayyee ulfaadhu galatoomii hayyee namni hedduu isa hordofaa jiran yaadallee kadhataa jiranii isa galatoonfataa jiranii irra deebiidhaan gaa keessummaa keenya qaaliin jiraan raggaatuu fi akkanumatti illee koloneel kumaraadha. Jarri kun beekadhaa odoo mootummaa qabaanne warra muudamee galatoonfamu jechuudha. Saliinis rabbi isaan haafu guyyaa sanillee gahuu baatullee akka shabboo biyyeetti koloneel kumaraa qooda keetiif aarsaa keetiif ulfaadhu jiraan raggaatullee maqaa uummata Oromoodhaatiin nu ulfaadhaa galatoomaa baga rabbii irraa isa hambisee seenaa tanallee akka isinirraa dhaallu ta'aneedha. Maqaa jeneraala waliin gaafachuu barbaadu keessaa gootota hedduudha jechuudha gootonni gaafa sanii otoo arra jiraatanii qabsoo sanatti hirmaatanii beekadhu nuti immoo waan nasiiban qabna keessaa bara san beekadhu eenyummaa fi beekuun fi beekumsa guddaa ture jechuudha. Beekumsa qaalii beekumsa beetee namni muraasni qabu jechuudha. Gaa beekumsa sana ammoo uummataan gahuu keessatti namni guddaan dhume jechuudha. Lolli beetee gaafa san isan gaggeessaa turtan lola beetee dukkan uummata irraa saaquudhaati malee lola impaara cabsuu qofaa miti jechuudha. Warra beetee waraanni keenya afaan Finfinnee jira jechuudha. Arra hawaasa isa beeku keessa bobbaa ka eenyummaa isaa beeku ka isa beeku keessa bobbaa. Kalee isaa immoo iddoon hundi waa akka arraa kanaa miti jechuudha. Tumsillee waa akka arraa kanaa miti. Arra qabsoon miidiyaadhaan deeggaramaa jirti hawaasa biyya alarraa qabdi. Biyya keessaa miti arra Ameerikaa fi Kaanadaa fi Awurooppaa fi Awustiraaliyaa fi Saawud Afrikaa biyyoota Arabaa kan hundaa'u dubbee godhatteeti keessaa fi alaan namni irratti tumsee haala hedduudha gaggeeffataa jechuudha. Duba barri sana ammoo barakaa beeytee bishaanis uumama koddaa keessaa qabdanii sinqiin teessaniilee haa ta'u haawwattanii haawwii fudhatanii yaatan malee doolaarri Ameerikaa isanii dhufullee hin jiru. Dhufuu qofaan bara isanuu namni quba qabu hin jiru jechuudha. Namni beeytee iddoo qabsoo keessatti waan ajaa'ibnatti ta'u keessa bikka qabsoon jirturraa beeytee gandi itti aanu quban qabne jechuudha. Beetee Oromoo guddoo sanii miti waan gammoojjii anniyaa keessatti aarsaa kafalamtu beetee aanaan itti aanu baddaadhaa qubaa hin qabu jechuudha. Yoo si harka kaifiifuu si dheessuu jechuudha. Itti himuu dhiisi qabsottuu isa makuu dhiisi isaaf hin galtu jechuudha. Bara dukkanaati jechuudha. Amma gaa bara dukkanaa san keessatti jaallan qaqqaalii dhabneedha. Jarisan dhiibanii bara wayyaaniidhaatiin qabsoota nagaanii jiranii gaa namoota beetee hedduudha jechuudha. Hogganni keenya inumaatu irra guddaan dogoggoruu baadhee harka 180 beetee achi keessatti dhadhabanne jechuudha. Wanni amma jiraatu dhalootuma irraati. Hunda maqaalee hin danda'u guyyaan kun waan guyyaa isaanii taateef hoggoloota gurguddaa yaadattullee asoo keessatti beetee seenaa isaaniitiif maqoota isaaniillee naadhayi. Maaliif anis baruutti seenaan na gaafata jechuudha. Carraa akkana harkadhee nama an dagadhuu jiraadhee keessaa irra guddaa maqoota nama akkanaa dhawatanii barbaada. Maaliif qooda isaati atleast yoo xiqqaatte haganallee godhuu qabnaaf jechuudha. Kun kana kan biraa deebi'eetiin gaafii biraa takkallee siifin qaba. Gaafiin yeroo beetee wayyaanee san keessatti seenaati akkaan dhageetti bargaa gootallee goota qaqqaalii Oromoon qabdi jechuudha. Keetu silaa beekadhu barreeffameen dhumu jechuudha. Bara beetee wayyaaneen
wayyaaniin nama haga keessa sodaattuun qabdu na jaa hargee keessa yoo raggaatu roobaatu asiin dhufe jaan waay jettee dheessitii na jaan amma gaa wayyaaniin lola kamira si barte lola kamitti wayyaanii jiilchite akkanumatti illee asumaanuu dheertu gaafinti yeroo ta'etti fudhattee naa deebifta akkanumatti illee faranji illee boodarratti itti boojitee turte faranji boojuun keessan illee qabsoo ormotti gurra goote ilaa achitti waan jira gootota irraa illee haga tokko maqaa naa dhawte lola meeqa wayyaanee hojjiseente lola kamirratti wayyaanee akkasitti beektee barnoota jabaa san kannitee fi si sodaataa turanii sadaffaa waa'ee beektee namicha faranjiidhaa ka boojite sanii fi haalatti boojite sanillee akkatti keessummachiiftee illee boodaroo carraa namni san gabbee seenaa ta'e dubbatu dhageetti jira kan hunda walitti naadhaaf jechuu kiyya jeneraal. Hayyee galatooma ulfaadhaa. Ani waan jaal kumarraan irra bahe sanirraa waan tokko dura irra bahuu barbaada. Sunis lola gola faaxee hamma inni jiru kana jaal adii waaqoo faan itti wareegaman. Adii waaqoo nama Harargeeti ijoollee dadari. Adii waaqoo nama nuti abbaan ani mbeeku wallahi waan hin jee yaamu mbeeku. Abbaa kiyya kada dhale waa xiqquma na guddise abbaan kiyya. Isaan ammoo abbaa dhugarran na guddise abbaa haqa Oromoo kabada irratti na guddise isaanii adii waaqoo nama waraanni bilisummaa Oromoo akka gaariitti itti abdatu adii waaqoo yoo nu bira jiraate lola tokkollee nu injifata jennee diinni nu injifata jennee takkaa yaannee hin beeknu bara dargii dabarsine keessatti isaa fi eenyu namni akkasitti ilaallu jaal gammachiis dhaabaa nama wayyaaneen nageellee booranatti dura gaafa bara chaartarii heera yeroo san lafa kaatanii adda bilisummaa Oromootii wajjin osoo karaa nagaa jedhanii dubbachaa jiranii deemaa jiranii booranatti ajjeefte jechuudha. Jaal gammachiis dhaabaa nama bara qabsoo hangaan qabsoo godhaa ture san keessatti qabsoo hojii godhaa ture. Qabsoo hedduu lola hadhaawaa hedduu hojii dabarsine. Ani abbaan kiyya kana dhale kana dhalche jechuudha. Abbaan kiyya hin boo'u yoo namni keenya du'e abbaan isaa du'ullee haati isaa duutullee firri isaa hiriyoonni isaa du'ullee abbaan kiyya hin boo'u jaan abbaan kiyya gara jabaataa jaan. Ani waan san dhagaa waan hin guddaddeef akka abbaa kiyyattiin garaa jabaadha jeetiin gaaf tokko haati tiyyaa obboleettii takkaa wajji dhalattee obboleettiin sun duute an akka abbaa kiyyattiin garaa jabaachuu qabaa boo'uun qabaa bootan mana duuba naannee namni boochuu naan jajee an dhugumaanin garaa jabaadha moo dubbii san ni ilaali. Akkan gara jabaattiin boochuu naan jeetiin an cufati ije ifrirrigee mana duubaas deeme jechuudha. Ani wallahi takkaa jaallan kiyyaas namni hedduun na biraan moo wareegama takkaa boo hin beeku. Guyyaa immoo jaal adii waaqoo nu biraa wareegamu fi jaal gammachiis dhaabaa wareegamu jaal gammachiis dhaabaa bara wayyaanee wareegame jaal adiin bara dargiiti lola gola faaxee jaal kumarraan je'u san achitti wareegamen dura. Bombiin tuni moggaasaa jedhanii naafi moggaasaan kun akkatti teenya gachiisaan hunjee inni immoo nu gubbaa deemeeti yeroo lola kana deemnuu fi lolli kun rasaasni kun dhufu jeenni hoomachi as lamaan hin baa jechuu akka farda cancala afaan kaanitti hoomachi as hin baa jechuu. Yoo ana ta dhaladhu doobiro achi siqi doobiro akkana ta'e yoo dhiiradhu abbaa qottoo burree baananii maqaan inni nu yaamu akkasii jechuu. Inni adii waaqoo nuti nama hin beekan wallahi akkanti ilaaluun beeku. Baaduu tana dhuguu fedha baaduu tana fedha yeroo wanti jee beenuu naan jaa hawaasa kana hawwan kana dubbisii baaduu fidaajiin naan jaa tana faaniin isa yaadadha gunda areera baaduu arge ammallee gunda ni yaadadha jechuudha ni irraanfadhu jechuudha hin fadhu dhuguus hin fadhu jechuudha akkasii wajji dhuyna naaf inni anaattu dhaqee fuudhaa hawwanirraa wajji dhuyna naaf inni nama gaanuti
ijoolleedha gaafa sanii akka abbaa keenyatti areeda isaa adda qaqqabnee akkatti areeda isaa ho'isinuuf nama nuti kadhiiraatis asiin naatu isatti aana jennee kadhiiraachi wal darbinee kadhalaachi wal darbinee nama akkasitti wajjin jiraatu. Dhugaa rabbitti qabsoon adda bilisummaa Oromoo sun waa takka nu barsiiste waan takka tase keessaan banne takka waan ati kadhiiraa akka dhiiratti laalle ati tadhalaa akka dhalatti dhiirti si laalle nuti hundinuu jaala waliin jenneetuma yeroo san gartee nuti hundinuu akkasi wallaalu hoggana keenyaas akka abbaa keenya abbaa keenya ani abbaa kiyya kana dhalee olitti ilaala hoggana kiyya kalee dhugaa dirree qabsoo san keessatti na hoggane adii waaqoo san guyyaa san dhabnee gaa nama bara dargii guyyaa tokko adiin nu bira jiraannaan lola sanni injifannaa malee ni moohamna jennee takka yaanne hin beeknu numa moona malee moohamna dhuguma rabbitti nama abbaa qabsoo nama murataa nama dhugaa ati jechuu jaaladiini guyyaa san dhabnee seenaan isaa adattuu isaan bakka dhugaa jiran nuti arra warri jirru kun nama booreen itti hafte arraan tana islaa jirru kun odoo bilisummaa qabaannee bakka guddoo takkaa fi bakka gaarii takka hawwiin keenyaaf dheebuun keenya bakka guddoo aangoo qabatu miti arraas yoo ta'e kalees gaafa qabsoo inu san jaallan keenya sunilleen akkasi wanni nuti hawwinu maali hawwiin keenyaaf dheebuun teenya dheebuu bilisummaa ummata Oromooti. Gabrummaan ummata Oromoo irra jirtu tun ummata Oromoo irraa akka haatu barbaada. Gammachuun teenyaas guddoon sani. Arraas awwanniin hanawwu wanniin ayyaadu wanniin han dheebodhuuf bilisummaa ummata Oromoo ummanni Oromoo biyya isarratti abbaa ta'e ofii isaatii nama ifiin fedhe filatee ummanni keenya akka buluun barbaada. Akka namaa takkatti Oromummaa isaatiin ifijaamee biyya isaatiin ifijaamee akka jiraatu barbaada. Hawwaa jechuu dheebodhaa jechuu hawwiin kiyya sani maafiin aangoon qaban maafin gartee fooqiin takka narkan kanaa miti hawwiin tiyyaaf dheebuun tiyya bilisummaa ummata kiyyaati. Hawwiin jaallan keenyaa sunillee jiraannee aangoo qabannaa miti wareegamnee ummata keenyaaf riqicha taanee ummata keenya wahibbaaf naa jenne barri sun dhuga akkuma isin jettan bara dukkanaati. Barri sun bara dukkanaati. Bara ummannilleen naman beene. Bara ammoo ammaa kana yoo laalte ummanni gaafa sanii jabaa jettu. Ummanni bara sanii ummata jabaa silaakaa. Ummanni gaafa san waraana bilisummaa Oromoo san garaa keessa kaayyate waraana bilisummaa Oromoo sanii wajjin akkasitti ummanni gammoojjii habarnoota tokko hin qabne beekumsa tokko hin qabne dammaqinsa tokko hin qabne waan addi bilisummaa Oromoo dammayseef beekumsa uumaa rabbi kenneef uumamaan gabroomuu isaa beeka qofa jechuu ummanni keenya suni sila arra ummanni keenya arra jiru kun kana daran haga amma godhu kana caalaa waraana bilisummaa Oromoo ifi qabe qabsoo isaa tanallee waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatee haala jirulleen ka keessa jirulleen silaa qabsoo tana daran jabeessu qabsoo tana nama hedduutti wareene nama hedduutti khitimne lubbuu nama meeqaa itti dabre qaqqaalii meeqaa itti dabre warra akka jaalturee willoo jennu kun nama dhugaa rabbitti waa hunda yoo lolaattees qoosu yoo rasaasni dhuqa illee numa qoosu numa qoflu yoo beeloyin illee numa qoflu yoo dheebon illee numa qoflu namni akka jaalleen coolamoo kun nama yoo rakkoon feete nu mudatte illee kan namni gaggabee dheebuu gaggabee numa qoflee si qofalchiisu si obsisiisu qabsoo san amma fakkeenya raggaatuun jabduudhaa wayyaaneen akkana jetti jenna ani dhiiraan na jabeessi dhiiraa wajjiniin yeroon gabbahees dhiirattiin gartee dhiiraa wajjiniin gabbahee dhiira na dura qabsoo san keessa jirtuttiin dhaqe dhiira jajjabduu hayyoota warra beekumsa qabu wajjiniin ture isaan saniin qabsoo sanit dhabe tanaafiin qabsoo sanitti jabaadha jechuu hiriyoota kiyya warra akka jaalayyaantu dagaafaan dhabe kaniin biyyee wajji daaqe akka gaaddisaa dagaafaan dhabe akka ibsaa dagaafaan dhabe jaallan kiyya xixiqqaa meeqa qabsoo sanirra dabre saniif jecha gartee murannoodhaan qabsoo san gaggeessaa turre jechuu awwayyaaneen haa jettu malee jaallan kiyyarra jabduu ta'eetii miti jaallan kiyyarra jabduu ta'eemi ani dhiiraan na jabeesse malee dhiiraa wajjin waanin achi jiruufin jabaadhe dhiira jajjabduu murannoo qabdu wajjinin
achi jiraadhe garuu dhiiraas dura bu'ee hoogganee heerumaa fi seera dhaaba saniitiin akkaatuma gartee dhaabni keenya itti gartee wal hoogganuun miseensi tokkotti wal hoogganu wal hoogganaa waliin deemaa turre dhiira jajjabduu wajjin ture warra akka Jaalambisaa Soolee kana fa'aa wajji turre isaantu nu guddise isaan jala guddanne isaan laalaa guddanne warra akka Gammachiis Dhaabaa kana jala guddanne warra akka Jaal Turee Billoo jennu kana jala guddanne warra akka Jaal Yaadataa Bariisoo fa'aa warra murannoo dhugaa qabu warra arlarlee lubbuu isaanii gartee bilisummaa uummata Oromootiif jedhee lubbuu isaanii gara waan jedhanitti lubbuu isaanii jijjiire nuti arra nama dhama'ee tokkoof nuti takka maaliif dhamaatuu biraan baan nama booreen itti hafte jechuudha nama hadhaan itti hafte jechuudha nama hadhaan jaallan keenya waliin dhaadan waliin gartee kana taana jenne isaan nu biraa dabranii nuti jiru yoo rabbi si jeese malee sin duutu du'a tana barbaannee nu barbaaddee isinis nu dhabde nutilleen du'uuf if kenninee guyyaa meeqa du'uu dhabne kanaafuu ani jaallan kiyyarraas jabina qabaadheeti miti haa ta'u garuu rakkoon gabrummaan uummata keetirra jirtu tun si jabeessiti humnatti dhabne malee arraas silaa murannoo dhugatti qabsoo san geggeessuun ma feene haa ta'u garuu humna maleen utaalan humna malee humna barbaaddi dirreen qabsoo suni nu daangeessa malee qabsoon tun nama xiqqaa amma kareefu jaalle kiyya ji'uu kana haawwan keenya nyaataan osoo nu deemuu nu biraa nurraa dhahanii ajjeessantu jira. Abbaa keenya osoo gartee bishaan qabatee aannan qabatee nyaata qabatee nu deemu nu biraa ajjeessantu jira. Osoo akaawwii qabatee waan isii gartee ilmaan isaatii akaawwii san adda qicee nutti hin deemu ajjeessan fa'aa jira. Kana hundaa jira. Kanaaf kanaatu nama murachiisa. Kanaatu nama hadheessa. Gabrummaa nurra jirtuutu nu hadheesse. Nu hadheesse barri sun bara dukkanaati. Bara hadhaawaadha. Yoo akka irraa kana laalte immoo barri sun irra bara sanirra namni keenya diinatti sin kan nu gaafas diinatti inuma sin kan sin ajjeesu namni keenya beeloytu bishaan si obaasee narraa deemfaa siin jaa malee sin ajjeesu diina sitti yaamu jechuudha bara dargisan kanaafuu ummanni keenya ummata jajjabaa beekumsa kanaas an duraan akkiin se'u namni waa barate kun nama hundarra jajjabaansa nama wantiinsa edaanuu barumsi kun uumamumaa jechuu takkaan bare maaliif qabsaa'otuma wajji turree fi akkaatuma hawaasa keenyaatii fi akkaatuma hayyoota keenyaatii fi kan hunda laaleetiin edaan barnoonni kun sammuma tana sii bal'isee sammuma tana sii gabbisa malee barnoonni kun uumamumaa hin jedhe. Amma jaalkumarraan ni beekaa nama tokko maamma guddaa jaanii jira. Maamma guddaan sun obboleessa takka qaba. Haadhaa guddise. Abbaa isaaniitis dur amaaraa ajjeese. Ijoolleen sun amaarrii jechuu burqaa tirtirarraa bahee nagaan amaarrii hin galu. Hangarraa madeessu hangarraa ajjeesutti hin galu jechuu. Akkasuma tukkee ammareefu jennu kun amaarri nagaan sakattaa bahee nagaan hin galu. Waraanni bilisummaa Oromoo jiraatu baatu inni qawwee isaa fudhatee mataa qawwee isaa beeka. Tokkorraa ajjeese irraa madeesse ari'ee hallayyan naqe usee kuta inni karaa asiin kuta jechuudha. Isaan ammoo tataa'anii gaaciciisanii baasuqaa darbanii asii gartee girnoof dhukaasanii kilaash dhukaasanii qawwee kana tumanii lafaa kaan jechuudha. As faabulan bakkuma tana faabulan deemuu sodaatanii jechuudha sodaa isaati. Kanaaf akkasii gara kiyyaa ammoo ani gaaf tokko Jaalambisaa Soolee akka jedhe karaa dhummuugaa kanaa wayyaaneen gara machaaraa kanatti as deemte Harargee lixaa kana keessa isaan ammoo naannoo tumtuu furdaa jedhanii tumtuu furdaatu lafa seenaati. Lafa seenaa jajjabduu qabdu. Tumtuu furdaa guyyaa dadhe imimmaantuu na qaba garaan na boo maaliif garaan na booseeta bara dargii Jaal Galaasaa Dilbootii fi Jaal Abbaa Biyyaa Roobaa fa'aa hamma biyya galee biyya jiru kana faatu naannoo san ture. Nama Haaji Golee Gadaa jedhamu nama Haaji Jiloo Gadaa jedhamuutu namni ummataa namni deeggaraa namni jajjabaan nama akkaan amma jiru kana nama sammuu qabu
nama gabroomuu Oromoo beeku jechuu jarri suni. Immoo jarri yoo waan quraana rabbii kana ta'e malee barnoota biraa ka saayinsii hin qaban jechuu. Jarri kun nama waraana bilisummaa Oromoo deeggaraa ture. Isaanii wajjin bahanii jaalgalaasaa fa'aa wajjin gaajal abbaa biyyaa kana fa'aa wajjin bahanii deeman. Hogguu kana Haaji Jiloo Gadaa kun Haaji Golee Gadaa kun liqoon bariidha. Ka'eeti Haaji Jiloo Gadaa kun bahe waraanaa wajjin bultii isaallee dhiise. Uummanni achii sun nama citaa haamee jechuu citaa haamee citaa afatuu miti jechuu. Yoo citaa haamanii afatan dargiin nama isaantu gartee bakka kana bulee isaaniif citaa kana aftan jiru. Lafa rafa jechuu uummanni kun hanga bara wayyaanee kanatti dachirra rafa malee kalloo isaa yoo afatee rafe malee citaa haammatee kalloo isaarra afatee hin rafu jechuu. Uummanni achii sun nama dargiin akkas godhaa ture. Nama uummanni hawaasni sun tumtuun furdaa sun hawaasa jabaa fi hawaasa cimaa ture jechuu. Maaliif cimaa ta'e? Nama Haaji Jiloo Gadaa jedhamu kanaatu isaan keessa ture. Haaji Jiloo Gadaa kun bahee waraanaa wajji deema. Haaji Golee Gadaa kun amaarri yoo Haaji Jiloo galchite malee hin jiraattu janiin. Uummata keessan kana ni dhooyina maabara kana ni dhooyina janiin dargiin. Kanaaf ka'ee Haaji Jiloon kun itti dhaqee Haaji Jiloo Gadaa kanatti Haaji Goleen kun dhaqe. Yeroo dhaqutti Haaji Golee jeen Haaji Jiloo Gadaa. Haaji Jiloo Gadaa nama furdaa, nama gurraacha, nama ija isaa hogguu laalte ija isaa dura dhaabbachuu hin dandeenye jechuudha. Nama dhiiraa nama jabaa. Haaji Golee jeen dargiin kun amma yoo nanne gale uummata kana dha'uu ni dhiisaa jeen. Akkana je'ee jeen hayyee jeeti Haaji Jiloo Gadaa qeensa cirate qaama dhiqate jaalgalaasaa fi abbaa biyyaa roobaa har'a nama jiru galaasaa du'e malee ani niin deema isin ammoo hanga dandeessan if eeggadhaa je'eeni Haaji Jiloo Gadaa Haaji Golee Gadaa kanaa wajjin ka'ee dhaqe uummatarraa uummanni nurraa gali waan jedhaniif jecha ka'ee dhaqe. Yeroo dhaqu Haaji Golee Gadaa kanallee irraa hambifne namoota biraatis itti dabalee dargiin nama 50 qabrii tokkotti shakkaatu baqaysee nama 50 bakka takkitti awwaale. Bara wayyaanee 2014 yeroo nan biyyaa bahuu deemu nama tokko dirree qabsoo keessa hojii turre nama Abdataa Guutuu jedhamu. Namni kun bara wayyaanee kana wajjumaan gallee wajjuma isaan harka kennatanii ani booji'ameetiin galee. Wajjumaan naannoo tokko keessaas machaaraa kana keessa turre naannoo itti dhalate kana galee achitti liqoon barii godhan jechuu bara wayyaanee kana. Qabrii sanirratti waa'uma xiqqoo takka siidaa tokkoon godhaa je'eeti yaade inni kuni gaafa warra olii kana gaafatee yeroo dhufee gartee siidaa kana achirratti dhaaban. Ilma Haaji Jiloo Gadaatii ture qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessa ture. Isa qofa qaba ilma dhiiraa. Xiqqooni dhukkubaa dhaabni immoo qabsoo keessaa akka inni jiru hawaasatti deebi'u godhee galche. Fuudhanii hogguu siidaa kana dhaaban uummata muslimummaaf jecha rashanamee jedhaniiti qabrii tanarratti siidaa kanarratti barreessuuf kan hogguu kana ilmi isaa Abdataa Haaji Jiloo jennaani dhagaa jeen namni Haaji jedhamu abbaa kiyya qofaatu uummata asitti awwaalame nam 50 kana keessa jiraa jeen. Uummanni kun nama muslimummaaf dhumee miti jeen nama oromummaa fi qabsoof jecha oromummaa isaanii falmatuuf dhume seenaan isaanii akkana jeerra barraa'u qabaa jeen jechuu. Kanaaf uummanni gaagguu mucaan akkana jiru siidaa isaan dhaabanii waa'ee muslimummaa irra barreessuu kan kana facaasanii jechuu simintoo jiituu tana facaasee uummanni bara wayyaaneeti. Attumaan facaasanii haftee anamma eegasii akka godhan garuu hin beeku. Amma tumtuun furdaa kun seenaa akkanaa tana qabdi. Jaalambisaan kun faas tumtuu furdaa tana jedhan. Ani immoo gara amma Hararguma lixaa kana karaa naannoo machaaraa kana keessaan ture jechuu karaa burraa isaa jedhamu kanaan ture. Jaalambisaan faa wayyaanee dhummuu garraa baatee gara machaaraa miilaan deemtu kana harkan makiinaa takka qofa qabanii harkanii fiiganii dura qabatanii laga ejersaa jedhanii jira. Laga ejersaa kanatti dura haxii qabatanii dhaan jechuu wayyaanee tan. Yeroo dhahan dhalaa takkaaticha keessa jira. Jaalambisaan kun ni aara hedduu aara. Ati faammee maal asii goota jedha kan bira gattaa'ee mataa kana keessa dadha'e jechuu.
ani biran jiru beeki dirree lolaa san keessa hin jiru galgala immoo nutis tumtuu furdaa tana dhufne isaanis lola kanarraa bahanii dhufanii ana walitti hin dhufne hawaasatti hogguu tumtuu furdaa kanatti deebi'anii jaalambisaa kanaan arra oduu maal qabdanii jee jaalambisaan gaamma ummanni nu beeytaa waa'ee kanaan nu hima jeeti gaafate ifumaaf lola son godhee bara hogguu gaafatu an yaambisa mee usfirraa janiin hayyee bara arra raggaatu wayyaanee wanti deemtu tana dhumuugaa deemtu tana fittee dhalaa takka hundo gartee akka mataa kana keessa dhaqaan tumte jeen hambisaan guyyaa kan kaana dhufe yaa amma maqaa qoosaa aashee naan jaan aashee alloon naan jaani maqaa diraamaati diraamaa gaafa dargiin safaraa galchee diraamaa maqaa aashee joo ummata safara beelahee ilmaan jalatti gartee beelaanii jalatti aannan dhabanii gartee ummanni ilmaan jala rakkatan fakkaadheetiin diraamaa dalage waraana keenya dura bayeeti sanii fi aashee naan jaani yaa aashee yee injeen ati ummatuma oromoo kanaa maal gootee naan jee maaliif injeen jaalambisa yaa rabbiifuma dalagii gurra nu godhin taqadhatanii jee jaalambisaan Jelolumaan an godhe waanumaan an godhe raggaatu godhe janii natti himan jeboo aashee tana jee rabbiin ifumaa dalagee gurratti godhu jira barje akkasitti ani dhiiraan maqaan godhe jechuuf hin jee kanaafuu jaallan kiyyarra jabinaas qabaadheetii miti garuu gaa murannoon dhugaa murannoon waan irra dhabne kanaaf haqa dhabne kanaaf jecha murannee diina dura dhaabbachaa turre waanuma taaneetu si onnachiisa wahuma ummanni keenya hawaasni keenya mudateetu salphinuma ummata keenya mudate kanaatu nu murachiisee gartee nutillee akka falmannuu fi akka gootomnullee nu goone gootummaas tariigaa rabbii beekaa awwajji dhaladhuus hin beeku ani immoo gootummaa jaallan kiyyarraa hin dhaale dhiirarraa hin dhaale hin jaamalee ani hin dhaladheettiin uumamee ifiin hin ju'an takkanaati. I think Shabon deebi'ee programa lammaffaa irratti programa lamaa sadii waliin dalaguu qabna maaliif ogaanne barka jaalan hedduu nurraa hafee jechuudha seenaa isaanii hambifachuudhaaf yoo rabbiin fedhe ammaa sagantaa biraa waliin dachaanee hin xuunee bara ammallee bara chaartaraa hin seenne bara tadargii keessaa hin baane jechuudha seenaa gurguddoodhaan nu hafee yoo rabbiin fedhe sagantaa biraa qabannetti deebina tanuma keessallee wanni guddoon irra waliin dhufnellee hospitaala burqaadhaatii fi hawaasi sanillee karaan qabu tajaajilan qabu sanillee jidduutti yaadachiisuu barbaada ta seenaadhaa baala jidduu walakkaa naa haayi yoo rabbiin fedhe kutaa lammaffaa irratti hawaasni keenya obsaan nu haafatu tabara chaaptara takka yoo rabbiin fedhe ilaa amma chaaptara irraa bahuudhaatiif ilaa lafa baqatti waliin dachaan